Yoo harka fuunee jaallatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitti akka fayyaa keessanii nagumaa jirtu nageenyi keessan badhaadha. Galata Waaqayyoo nagaa kootii nagaan koorraafaadha iddoon jirutti nagaan qaba. Har'a immoo deebi'ee dhufee jiraan isin jedha hawwiin maal qabattee dhuftechuun keessanii nafu. Har'a oduu xiqqoo gaddisiisaadha ta'uyyuu malee of eeggannoo gootan jedhee waan yaadeef gara keessan dhufee jira jechuudha. Ijoollee keenya akkuma keenya hojjetachuudhaaf biyyaa ba'an lama kan mana keessa hojjetan tokko Amaaraa tokko Oromoodha jechuudha. Dhiibbaa jecha walirraan geessisanii jiranii. Kanaaf isaan jammaramee jira jechuudha. Of eeggannoo godhaa warri seeraan ala bakkee hojjechuutti jirtan jechuudha. Mucayyoon kun dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee gadi baatee mataa turtii, qodaallee natti darbatti, na rukuttiilleedha. Akka itti taa'uuf ka'uu na dhowwaa jirti jettee mataa turte. Maatiin isheen bira jirtu sun immoo nuti si jaallannaa maaliif ishee laattaa kan ishee dhiyeessii jedhanii naan jennaan hin taa'aa jira. Maatiin bareedduudha garuu isheen wajjin hin hojjennu baay'ee hamtuudha jedhaa turte. Jettee har'a lubbuu ishee dabarsitee jirtu jechuudha. Halbeedhaan waraanuudhaani. Ishee qofaa miti. Madaamiin illee dhiiga ishee lafa dhangala'e yeroo dhuftee argitutti kuftee mana hospitaalaatti baatamtee lubbuun ishee darbee jira kan jedhamu dabarfamee jira. Kanaaf fattashaan jammaramee jira jedhanii of eeggannoo godhaa jechuun jaalladha. Taansee immoo nuti kan biyyaa baanee of jijjiiruuf malee zareedhaan adda wal qooduuf miti jedhee yaada akka yaada kootti akka nama tokkootti yookaan akka hawwiitti akka yaadutti kan nuti dhufne of jijjiiruuf malee zareedhaan adda wal baasu yookaan wal ajjeesuuf miti. Jibbaan badaadha. Jibbaan baay'ee tokko nama jibbisiisa. Waaqayyoo qalbii bayeessa godhee yaadu hunduma keenyaaf kennu jechuun jaalladha. Keessattuu biyya ormaatti miimee zeegaa biraa ilaalaa kabaja qabu. Maaliif akka keenya kana walirratti kaa'an? Yoo nuti of kabajne malee immoo maatiin bira jiru nu kabajuu hin danda'an. Miimee Itoophiyaadhaaf kabaja qabu warri nu bira hojjennu kun qaban. Maaliif walirratti kaa'an? Waliin jaallatu. Zareedhaan adda wal qoonu. Kabaja waliif hin kennu. Kanaafiyyuu kabaja waliif haa kenninu, wal jaallannu. Yoos warri nu bira jiru warri nu ijaaf gurra isaanii hin beekne kun kabaja nuuf kennu. Yoos nu jaallatu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waaqayyoo nafsi ishee amaaru jechuun jaalladha. Ishee lubbuun ishee darbe. Bakka dabareeduma isheedhaaf kanuma katabeef Waaqayyoo kanumaan duuta waan jedheef kanarra oole malee qaniidha. Qanii namaaf katabe sanarraa eenyu nu dabarsuu hin danda'u. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Nan hojjetadhaa maatii kun jijjiira innee biyyaa baanee kaane humaa gizee wal jaannu baay'ee tokko nama gaddisiisaan beeka. Kunuutti bakka biyya kana keessaa dhagahamu baay'ee tokko ulfaataadha. Bakka jirumtiyyuu lubbuu ofiitiyyuu amma sodaachuu gaanutti waliyyuu ajjeesu akkamitti nuuf feelu kan jedhan jechuudha. Kanaafiyyuu yoo akkam danatee biyya addunyaa kanarra kan nuti teenyu xiqqoodha. Waggaa 50, waggaa 60, waggaa 70. Kanumaaf wal jibbinee zareedhaan adda wal qoonnee bakka wal nuffine walirratti kaa'an. Waan walitti amma qabaa jirru kana akka fudhannee hinnan hundinuu iyyuu naafa jechuudha. Wanti nu amma irratti wal lollu kunis numaaf. Kan achitti nu barbaachisu waan nu hojjenne hojii keenya gaggaarii. Garuu hojii gaggaarii yoo nu hojjenne waan tokko faayidaa ittiin qabnu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa argaa. Kanaafiyyuu ulfina waliif haa kenninu, wal jaallannu, tokkummaa haa jiraannu,
waliif yaannu bakka waliif gammannu iddoo waliif laannu yoo tokko wallaalaa ta'e tokko beekaa yoo tokko immoo beekaa ta'e isa wallaalaa sana gorsu tokkummaan waan hunda caala jaalalli waan hunda caala. Kanaaf iyyuu adaraa waliin qeenyu biyya ormaa keessattu ulfina yoo nuti ofii kennine yoo nuti wal jaalannu malee warri biroo ulfina jalqaban ofii kennan nuti ulfina ofii keenyaaf kennuu qaba. Kanaaf iyyuu waan hojjenna inni biyyaa baane sana galmaan gaachuudhaaf haxaarru malee nafsii walii baasuudhaaf hin xaaru. Nun fayyadu waan ta'eef addunyaa irratti ta'e akiraatti ta'e. Sagaaduunis kan itti gaafatamnu waaqayyootu nuuf kenne miti lubbuu kan afuuratti nu baafannu kana waaqayyootu nuuf kenne waan ta'eedhaaf waan waaqayyoo nu keessa kaa'e kana nuti immoo wal keessaa baafne boritti gaafatamaan eenyu boritti sarrattis maaf dhabnare dhiisa saba koo wal jaallannu dhiisa walirratti hin qaannu dhiisa kabaja waliif laannu dhiisa wal jaallannu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Kamiif iyyuu of eeggannoo godhaa warri mana madaamii hojjetanus maaloo tokko taati wajjiniin wal jaalladhaati wal gargaaraati hojjedha. Jaalalli jiraannaan kamiyyuu hin danda'amu. Maaloo itti yaada maaloo waaqayyoof jedhaati waaqa itti amantanuuf jedhaati. Waliif obsaa hamaa walirratti yaadina gaarii amma dandeessan gaarii waliif yaaduu yaala. Yoos gaariin isin barbaade yoos isa yaaddanii karoorsitan waaqayyoo fi qixaan isiniif baasa. Namni hamaa namatti yaadu kumaayyuu iddoo guddaa ga'uu hin danda'u. Maaliif keessa namaa ilaala irraa miti rabbi.